Mucaan kun hin du'ee jechaa jiru. Dhageessanii qabamee ijoollee Oromoo tajjeesee jechaa jiru. Oromoon Oromoodhaan walitti deebi'ee yeroo wal ajjeesu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Boolee ya boolee boolee maaltu qaree ijoollee. Booleedhaaf Oromoo gidduu maaltu jira? Hello madam, how are you? My name is Birkinesh Shugute. I am 24 years old. Dandeenya isin garee dandeenya. Hello madam, how are you? Hello madam, how are you? My name is Birkinesh Shugute. My name is Birkinesh Shugute. I am 24 years old. I am 24 years old. Dandeenya isin garee dandeenya. Madami na dhagaatta miti. Na fudhachuu qabda si galee. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsaa bashannansiisoo kan irratti dubbannu illee isin qabadhee dhufeetan jira. Egaa deebinee guyyuma tokkotti walitti deebina jennee sicha akkuma jira miti akka oduu amme. Akkasumas walitti deddeebiin isin jechuu barbaada. Warreen magariisaa kana taaraa dhuftan dafaa subscribe godhaati. Maatii channel kana taan isin jira. Viidiyoo kana sun dhigeessan akka like gootanii jalqabdan isin gaafadha. Kabajaan isin gaafadha. Yoon goon immoo viidiyoo kana dhagaa deebi'a. Hey, abad wallahi abad. Hey, eenyutu ijoollee baadiyyaatti laakii kooloon godinaa mee bira darbe mee ati dhiira mee bira darbe hey achittan sii dhufa amma qo'i nagartaa achittan neeg achumatti neeg Dhageessaniittu miti dhageessaniittu. Al tokko shuggutee dhaggeeffannee deebina meme. Hello madam, how are you? My name is Birkinesh Shugute. I am 24 years old. I am from Ethiopia. I work in Lebanon 2 years. After this I come Ethiopia. After this I come Iraq. I work in Iraq 2 years. After this I come in Dubai. I know how to cook the food. I know care of baby. I know how to clean. I understand Arabic. I cook kafta, I cook hamburger, I cook cheese, I cook pizza, I cook potato, I cook fasolia, I cook kibbeh, I cook salada, tabbouleh, everything I cook. I know everything. Working, cleaning, care of baby, dog, everything I know. Wow. Wanti isin hin dandeenye jiru kaasarratti wanti isin hin dandeenye jiru asirratti dhiironni keenya gaa durba akkasitti haasofsiisaa ka'aati fuudha. My name is akka years old isin jettee jechaadha. Akkasitti haasofsiisaati fuudha yeroo fuutan. Isin galee isii kana yuun dhiisinaa amma. Isii kana yuun dhiisinaa. Kanniifne. boolee ya boolee maaltu qaree ijoollee. warra boolee warra bulbulaa warra ganamaa warra baabiyyaa warra jaalalaa ya warra boolee warra booranaa warra baareentuu warra baagadaa warra afrikaa ya warra boolee ya warra boolee ya warra boolee warra boolee xiqqoo taphannu muuree abbaate. akkana kunoo xiqqoo taphannaa. Iccitiin booleen Oromoo wajjin qabu beektu yeroo baay'ee boolee yeroo boolee biyya bulbulaa boolee bolaalee 150 qabna gurbaa waan jedhu wayin beeka ture dur isin galee ammallee hin beeku. Ilaa iccitii booleen Oromoo wajjin qabu baruun barbaada isin galee raachuun isa boolee shambuusaa jajjedhu atu seenaa isaanitti himin taarikii biraa keessa galee isin galee isa kan sirriitti qorannee bira gahuun qabnu amma. Boolee bolaalee. Wayyaa for kwasi misali kwasi utini an kwasi asem diimaa dhaka warra wayyaa diimaa fatan dhugaadha dur yeroo tapha jira miti waa'ee taphaan beeknu. Ani si adiidha ani si gurraacha ani si diimaadha akkasuma diimaa fatanillee akkas taphatullee wayyaa diddiimaa illee uffatu yeroo mancheera laata jechuun kee jette manchifte are bayyaa brother that is I manche forever yes manche forever 5 ever 6 7 ever are 1000 ever brother galme I don't mangadu boxi gal buski dai ina
bro, Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi chala? Ronaldo. Are Messi da brother. Come to Ronaldo Messi chala. Ronaldo chala bo. Malum jit. Hali Ronaldo ni bae era gaaf to koor ke. Ol bira da batani. Ronaldo chala hoja. Bae era da. yeroo dura tapha laaluu jalqabdu kun yeroo dura tapha laaluu jalqabdu muurii akkasii arraamuun kee yaa'u giddiidha gaa Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayyaa beektaa. Faayidhaa caaluun iyyuu isinii galee asirratti Oromoon keenya deebi'anii wal fixaa jiru. Iddoo kana viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru tokko jira. Baay'eetu kan nama gaddisiisa. Oromoon Oromoo rukutaa jira. Oromoon Oromoo tumaa jira. Wanta isin Oromoo wal jajjabeessinaa wal guddisnaa aadaa keenya ol kaasna biyya keenya guddisna jennaan isin walitti deebitanii maqaa keenya balleessitu isinii galee Oromoon akkasii miti. Waan hedduu garaa nama nyaatu mucaan amma suuraa gubbatti argitan kuni mucaa eda ijoolleen walloo liivii gubbatti halkan guutuu cafaqaa bultee biyyee nyaachisaa bulte sanii funyaan kana cabsanii cafaqaa bulan amman tana akhiramee gara fuula rabbii deemee jira hedduu garaa nama nyaatu waan kana viidiyoo tana sheer godhaati ustaazota hunda biraan naagaa sheekota hunda biraan naagaa namoonni dandeetii qabdan ka miidiyaa kana gubbaa tetteessan akka gandaatiin gabbahaa ijoollee teessanii dubbadha ijoollee teessan irraa dubbadha gorsaanii akka gandaatiin akka sheekotaati yoo isin dhagaan taate gabbahaati namuu dhaamsa kannaa gorsa kannaa wanni kun waallaa yoo isin calliftanii tetteessanii ilaaltanii miti namni hawaasaa tokko gaafa hawaasni wal miidhuu gabbee hawaasa dura namni hawaasa dura jiru gabbee hawaasa irraa dubbachuu danda'u qaba waan kana gabbahaati irraa dubbadhaati akka ijoolleen tun waan kana dhiiftu waan kana dhiisaa ijoollee wanni kun gaarii miti miskiinni hudduu cittoodhaa kan dalagan najee biyyaa bahe kanii fi bishaan baaraarra taa'e bishaan baaraa guddaa sanirra dabree ammaan tana deemee akkana wal godhu maallaqa ummaan ta'e selliqeeffattee si qaceejisan hin dagatin waan san yaadadhu ati nama re'eetti gurguranii nama sa'aatti gurguranii tokkicha haati qabdutti gurguranii erganii bar nama ummaan ta'e yoo mucaa kiyya kana wayi bishaan na jalaa nyaataa itti halkanii guyyaa si canqamaa turte bar akkamitti dalagaddeetiin biyyatti manuma wayii tokkollee taatu jaarradhaa waan gizeeniif hin qabamee gabbu'ee itti galu wayii jettee akkamitti mana ummaan ta'e keessee jirtu akkamitti irraa jijjiiruudhaaf iyyaannee waan biraa teessee miidiyaa kana gubbaadhaa teessee waan godha sheekonni as gubbaa jirtan ulamaan as gubbaa jirtan namoonni ani feemasa jettee yookaan ani waayii jettee gabbayii nama kee irraa dubbadhu nama ganda keetii likkii galchee dhoorkadhu tokkoffaan ijoollee Arsii lammaffaan ijoollee Walloo likkii walitti himaa gabbaadha warri ani feemasa jettanii as gubbaa teessanii waan kana jalqaba ijoollee Arsii dhalee yoo dhugaa dubbachuu taate gabbaa haatee likkii walitti himaa gabbaa likkii walitti himaa likkii abbaa walitti hima duree hundi keessan likkii walitti himaa jalqaba namuu nama ifii hidhadhaa harree ifiitiif yookaan hoolaa ifii hidhadhaa gaarii miti akka kun lubbuun namaa miskiinni biyyaa bahee ni dalaganna jee timira jala tattaa'u akkana wal godhu laayyotti waan laalamuu miti gabbaa haatii ulamaa'iin ustaazoonni feemasoonni ganda walii waan kana likkii wal galchaa ni beeyna akka abaluu tetteessanii ka wal eeydan ni beeyna gabbaa likkii wal galchaa kijibni gaarii miti dhiisi jaan mucaa ganda keetiitiin namuu waan itti jirtu dhiisi jaan kaisaaf warra duuba taa'ee waan kana naanneessuu jira dhiisi jaa namuu likkii walitti hima waan safaata tarka walirra qabanii miti jaalattee jibbitee lubbuun namaa safaataame kaatii miskiinni hudduu solloqaa kun gabbee achi deemee timira jala taa'ee miskiina nagaan taa'ee dalagatu miidhu dhiisi jiin feemasoonni gandaa wal beeyna dhoorkadhaa ijoollee teessan namuutu akka walitti dhiyaataniin taa'i jaan namuu bilbila waliin qabdanii taa'i jaan gaarii miti namni waliin dhageenyan jiru kijiba hidhadhaa nama wal waan baay'eetu kan nama gaddisiisudha kana malees maaliif akka rukutanii mucaan illee du'ee jedhanii mucaan du'eera jedhanii baay'ee gadhiifamaa ture mucaan illee hin duune laayivii irratti dubbatee ture xiqqoo laayivii irratti dubbatee ture maaliif immoo akka rukutan meemee kan waliin ilaallu ta'a. Ati walloodhaa garuu Anis wallo masana qulqullu masana cobbaa feete fiti. Walloo ilma warqituuti. Ilmuma warqituuti gaafa garaan dubbiin garaan nama jabaate gaafa immoo ibiddi garaan nama qabate namni obboleessa kuchisiisaa sin jechaan jira barani amma. Samma Oromoo waliin beekne kana dhiisiti.
Kana moqoosaan isa. Aatuun Isa goota ila dhageef. Wanti isin beekuu qabdan Oromoo asirratti wal rukutuun wal maal godhuun wal arrabsuunis waanuma jiru garuu asirratti wanti hamma yeroo kana keessatti baay'ee tokko nama jibbisiisu isa miidiyaarra wal baasanii akkas Oromoo arrabsiisan kanatu baay'ee tokko nama jibbisiisa. Fadu isa goota arrabsitan isa goota caqacaqxanii feemsatti ta'an isa kun hudduu shamara arrabsee feemsa ta'e nuti ciqiciqii akkasiin biyya nu dhageeffadu nuti akka wallootitti. Garuu isaan kutaa kudhan meeqa kana cif godhanii kaaniiti feemsa ta'anii nuti kanaan hayyamnu abadan gonkum. Feemasa ta'uu feete. No. Feemasa taata duba. Ila nuti arraban beeknu sinirraa dhaabbanna garuu durriyyaan achi keessa sanurraa dhaabbatuu qaba. Hin dhaabbatu taanaan qabaan sitti fufa namis ni ajjeefama. Dhugaan siimane. Maqaa keenya nu balleessaa jiran jechuudha. Artistii dheengadda hidhaa keessaa bahee maqaa balleessaa jiran nama 4,000 shawwaamanii. Sinitti hin dhaga'amu. Cubbuu miti. Hattuudha gaafa walloon nu jiran mallaqa eenyu nyaannee beenna. Shaamaa taanee Oromoo bukkaane bar. Galanni keenya kana ta'e. Mallaqa mucaa sanii dheengadda bu'ee maqaa kiyya faan kennamaa ture dhaggeeffadhu maakii warra dhaggeeffadhu. Gaaffii si gaafa dana nagee. Nafichisiisi ani gaayee gandummaa si yoonaan jenne ani gandummaan qabu hin beekta kana Oromoo kutaa 11 beeka. Ani hunda walloo hedduun jaaladha arsii hedduun jaaladha kutaa hundaa hedduun jaaladha. Eenyu durallee gabbee nama sagalee ta'u amata meeqa guutuu walloodhaafis yoo ta'e akkasumatti jechuudha. Kana seenaan ni jira jechuudha. Sigalee yoo kanaaf jettee illee waan biraan inni gaaffii si gaafa na dhagee. Ani amma dubbii tanallee quba hin qabu. Isinii 4,000 Oromoo hidhee viidiyoo waraabamee poost godhamteen argaman isin jalallee hin dhufne maaliif jennaan garaa kanaan na oowwee waan ta'eef isin jalallee dhufuu hin barbaanne. Wanta tokko jira amma mucaa dheengadda siman gaafadha na deebisee amma nama biraan raayis dhaga'uun baduu suma qofan gaafadha. Mucaa amma dheengadda mucaa akkasitti qabamee mucaa qallaa mucaa dhalataa arsiisan hidhamee katumame sanii amaaraa qabee jee asirraa akkan iyyuu ture hundi keessoo ni beekta nama kuma meeqa olii qabee asirratti amaaraa walii bu'ee arrabaan xuluq ol goonee viidiyoo hunda dalagee naanta soo wallaajee hunda uummata arrabsee jechuudha. Quba qabdan. Amma akkan dhageetti mucaa san ka qabee amaaraa miti ijoollee Oromootii jaa. Dhugaadha wanni kun. Kamiileena hawwalchiisa ijoollee Oromootii dubbii jettuun dhageessila dubbiin tun dhugaa moo kijiba si qofaan naa deebisa. Okay, maayikii waloo gaama fakkeenyaaf yooma hanga feetana jibbitalee lakkoofsa kiyya abbaa biyyaarraa illee taatu fudhattee waan kana na qorachuu qabda moo teesseetuma jara kana wajjin harka dha'uu qabda turte laata asumatti badii qabda. Harkan doonii baay'izawwina nageeffadhu. Dhageeffadhu gaa turi. Turi maas ilaalaa jirra la dhageeffadha. Si gaafa dinaa deebis malee wanni keessaa si gaafa mucayyoo san miidiyaarratti waan beeku. Ila amante amanuu baatte maayikii dhageeffadhu. Amma bosona baale. Fuudhee ajandaan kun osoo ilmumti Oromoo tokko qabeehu yookaan ilmumti keenya du qabeehu fuudhee hafarsoo kennee nama jechuun biyyi miidiyaan irratti. Akkasiin jenne laa dhageeffadhu amma wanti naan jee badii waliin balleessanis haati balleessis hundi keessanuu badii feetan balleessa. An amma wantan irras sagalee ta'ettiin dubbachaa jira. An amma mucaa arsii kan qabame san nafxanyaa qabee jeetin asirraa laal. Aboo Rashiida ana ni beektan miidiyaa kana qawxii goonee ture jechuudha. Ajandaa goonee viidiyoo hunda dalageen ture argitan. Mucaa san amaaraa qabe moo Oromoo qabe? Eenyu qabe mucaa san? Isintu qabe ijoollee Oromootu qabe? Oromoo qabe jee gabaabsi lakki amaaraa qabe jee gabaabsi takkitta nan fedhe. Zirzirii hedduun fedhu gaafuma. Sagalee mucayyoodhaa eenyu gaafa sana interviyuu godhayyee eenyu gaafa sana soksiise mucayyoo sana. Amma eenyu qabe kan qofa naa deebisire eenyu qabe? Ila Oromoo tahee fi Amaara tahee saadhaa diraamaa dalaganii kana qorachaan jira maakii dhageeffadhu nama 1,200 kun asii jira. Waan kana qorachaan jira wanni kun akkana taasifamuu hin danda'amu dhageeffadhu maakii hanguma fenellee yoo arsii jibbine kijibaan isirraan keenyu hanguma fene yoo walloo jibbinellee kijibaan irraan keenyu waan kana qorachaan jira yes ila sirriitti qorachaan jira sagalee ol baasan sana inni ijoollee gama saniitis ol baheeti maakii bifa sanii haasofna sarrakkoo qabu amma manaas warri koomantii na dhageeffadha fakkeenyaaf inni dhalataa walloo ta'uu danda'a maybe ta'uu baasuu danda'a garuu dhalataa walloo ta'an qajeetti. Yaa ke dhalataa wal dhageeffadhu tori gosa kiyya barbaadda. Aboo gosa keetii miti ficcisiisi na ficcisiisi dhageeffadha wanta isin beekuu qabdan namni tokko arsii keessaa gabbee waa balleessee maqaan arsii guutuun arrabsamuu qabu namni tokko walloo keessaa gabbee waa balleessee maqaan walloo guutuun baduun qabu akkasuma harargee keessaan badiyoon balleessee maakii jettanii arrabsuu qabdan malee ummata hawaasa guddaa arrabsuu qabdan fakkeenyaaf inni walloodha badii isaa isarratti murteessuu qabna.
Kaarsiitis kaballeesse isarratti murteessuu qabna. Ummata guddaa ifiifuu ganama galgala rasaasaan bitaa mirgaa waadamu jiru arrabsu. Akkuma argitan baay'ee tokko nama gaddisiisa asirratti dubbachuun mucaan illee kunooti. Okay, mute godha warri kan. Okay. Fannaan. Mucaa maqaan isaa eenyuun? Eenyu maqaan kee obbolees? Muktaar eenyuuti? Ijoollee eessaati? Ijoollee Arsii Baaboo Qojiidha? Okay. Kakaleessa tumaa turan saniyaati? Galgalee. Karaa miti kaduu jedhan baala miti kaduu jedhaa turan. Baga jiraatte kaduu jedhanii suuraa maxxansaa turan kana jiran. Asli dia kan harmatan kooti jedhee jira jedhanii. Mucaan illee hin duune jedhanii bareedduudha. Waan baay'eetu kanarraa baratama jechaadha. Pilis Oromoo akkas walitti ta'uun bareeddu miti gaarii miti. Gizee Oromoo walitti deebi'ee wal ajjeesu wal rukutu laaluurra du'uu wayya jedhe Hacaaluun iyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarseera isin gammachiiseera yaada warri amma xumuraatiin na hordoftan yaada keessan koomentii jalnaaf kaa'uun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show.